ilma namaa tokko akkuma bilaash ajjeesan kuni amma fakkiidhaaf beeytee miccuu I don't know game meeqa haasonii dandeenyaan beeku namoota 2017-16 keessa waraanni ajjeesaa ture agartan warra tabuna gurgurattu faa tawaata akka keessa hin jirre faa tahiriirra jirre faa beeytee waan amma gurbaa kana mee hiite hedduu duubatti maaliif hin geessine yoo feete beeytee manuma hidhaa sanumaan geessine maaliif ummata dura goota ijoolleen teessee laalti barammaas yeroo garii saboo jarri fiilima jala gujjiraa jettaa bara action jaanii haa amma qawwee nyaachifadhu atis wayyoo waadhu jaaniini akkasitti isa waywaachisaa ummataas itti afeeranii irra guddaan ajjechaan gaggeeffamaa jirtu hundinuu beeytee nama dhibdii jechuudha. Beeytee ilmaa namicha kaameraallee mee dhaabbiin sirreeffadha jeeni akka gaariitti zuumii qindeeffatee waan akkasii fakkaataa jechuudha. Produusaraa fi daayireektarriinis meekaap artistii qofaas keessa hin jirre malee wanni hundinuu waan piroodaakshina muuviidhaatiif tolaa hunda fidanii yakka gurguddaan uummata irratti oofanii jechuudha. Amma miccoo tanaas laala beeytee koloneel Aashee soggaa laattu laalimee akti godhaa jirti bara akka viidiyoodhaan maramu juttusti beeyti bara. Ilma as garagalteetu haasootii akkamiin bareedu sirriirra jirra mokkam waraabe haa amma akka gaariitti. Walii gallaa amma manneen diigame kana duuba manni gama duubaatu nuun jiru jechuudha. Amma haleessaa sannaa fidime shabbo aspaaltii magaalaan hin jirtu bara suuqumaa jira jechuudha. Suuqumaa jira. Hoggaa kana diide haa koridoorii kamii babal'iftaa jechuudha. Akkana uummata walitti qabanii yesiisu atiin qabsoo nuti quban qabneef hin beeyne amma kun tana laala rabbi isa uume sodaadha manni tokko hin jiru bar gama duubaatiinis gama kaaniinis aspaaltii irraa illee fagoo beekan haa jechuun fakkaattu jechuudha amma mana garii fiifuu jaaree beekan gaafii bar waan fi jaaran illee diiguu jiranii naan waan gaafa wayyaana ijaaranii fi waan garii ammoo tabeeytee eegasuu ijaaranii xiqqaaqiniin naannestanyaa jaanii dargaggeessii ka dalagaa harkatu jaanitti naqan hundaa'u amma san hundaa'u deebianii diiguu jiran. Egaa kooriidoor limaat jechuun beeytee laal aspaaltiirra dachi aspaaltii fi mana jidduu jirtuutu irra bal'aa'udha jechuudha. Haraadhaan walitti dhiyaatan. Laamii hagam takka adda fagoo rabbi sodaadha. Amma kana diiguun hiikkaan isaa maalii jechuudha. Meegaa yoo isanirra beektan hin beeku nuti ammoo akka laalee agarru kanatti PP waan abiyyi finciltee na fakkaatti jechuudha. Innis gaa yoo beektee yoo uummatarraa dhokuu hin dandeenye lola ummata rabbaname kana kaabineef kaadireedhaan ummata rabbaname milisha fayyadaman yoo poolisiin fayyadaman because poolisiin heeraaf seera beekti milishaadha fayyadaman deemi nyaadhu yaani baldeebachi dhaqiitii waa'ee jimaa keetii irraa fudhadhu deem qame kun agarta amma milisha laal makiinaas yaabbatee bikka hunda yaa'uma godhaa jechuudha. Atinga irra turuu duudoo uruudha. Ati qabxii tana mee isanillee akka gaariitti ilaala waliigalatti keessanillee nu ergaa jechuudha nu ergaa duwwaa jaha takka afur duwwaa lama jaha lama afur saddeet gabaabdutti tawanniidhaa isaniime saamicha maagiidhaa gaggeessuudhaa fi ajjechaa maagii gaggeessan because yeroo ammaa tana keessatti beeytee wanni isaan eeggataa jiran amma waan nama ajaa'ibsuun san ibsa. Hidha mormor parsantii 2.4 hafee jaan. Biliyoona 8 fidaa jaan. Isanii gallama ka'u. Parsantii 2 hafee beekadhu. Yoo parsantiin 2 gaa parsantiin 2 yoo biliyoona 8 taate parsantiin tokko biliyoona 40 biliyoona soga biliyoona 40 waggaa taatee 0.3
I don't know gaa zeeroo meeqatti daatanii gaa tiriliyoona meeqa jechuudha baajanni isaatu biiliyoona 80 gaafa jalqabu deemu jechuudha baajanni itti ijaaramu arrammoo xumuratti godhuudhaaf parsantii 2 hafee parsantii 2.4 hafee biiliyoona 80 fidaa jedhaniiti kaabineef kaadireen eega TV irratti labsanii ummata saamuudhaan qophaa'an booda laggasaatu warri mootummaadhaa gabbahanii dubbii san kijiba jedhanii jechuudha. Bor waajjirri dubbii tana baasisu mootummaa keessa jira. Takkittoo tana qofaa Abiyyi Ahmad beekkatee jechuudha. Kaabineef kaadiree saamichaa qophootee aroonnoo akkamitti ibsina jechuudha akkamitti ibsina. Kalabsu kun eenyu kakijibsiisu kun eenyu. Tapha kana yoo beektee hin dhaabne gabaabinaan lola kaabinee fi kaadiree milisha fayyadamtee fincila maayyiidhaa sirra gaggeessuudhaaf saamicha maayyii uummata irra gaggeessuudhaaf sirnicha kana kuffisanii baafachuudhaaf saamanii baafachuudhaaf lola gaggeessaa jiran kana keessatti yoo itti dammeeyxee ifis baraartee uummata Oromoo irraa lola kana dhaabsifne gaa khasaaraan si afattu walaaftu miti jala bultii almost 2017 keessa jirra 2000 gaafa dargiin bu'uus deemu gaafa wayyaaneen bu'uu deemu san fakkaatti jechuudha elekshinuma afachuu kee rabbi haa beeku ilmaatu kanattu hadheeysanii booda fonqolchaa hin gaggeessinii shakkinaa jechuudha biiti Abiyyi harkaa ba'uu jirti eenyu biyya bulchuu jiraanu gaafiif dandeessee jechuudha wanni keessaahuu I don't know torban sadii kana keessa deemaa jira waan jajjabinaa khabiraa takkitti hafte lola qolqobbiidhaa ganda tokko keessa dhufanii haala suukanneessaadhaatiin nama tokko ajjeesanii ganda guutuu baareessu because nuti sirraa haasofna kaan sirraa haasofna ati akkitti irraa haasofnu suni xiqqoo jijjiiramuu qabdi jechuudha ilmaatu uummata qeequ nuti ma booyuu miti waa khayriidhaa haafirra lolaa jechuudha qabna jechuudha haafirra lolaa gaa gochi akkanaa kuni wobuma gabbisaa jechuudha gochi akkanaa kun wobu guddisaa qeerumaa akka daranuu beetee wanni seetu godha dhiroo barana gaa akkam eessarraa guurrattanii gibiran beeku jechuudha wanni biraa ammaas bal'inaan mee akka nu qorattan barbaannu yoo kooriidar limaatii kana hin agarree jechuudha naannoo Amaaraa keessatti hin agarree Tigiraa keessatti hin agarree diigmeen akka malee Oromiyaa keessatti shaffisaa jira jechuudha. Maal jetti? Hayyee mee laayina irra namaa jira jedhee irra kaayisha bo'o. Hayyee itti fufi amma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamme kam nagaa fi yaada. Beektoto salantaan diyeetin ageessu. Gamme bar waan kana irra guddaa qabeenya hawaasaa diigu jira bakka ammaatiin nu garsiiftu kana qofaa miti ganda keessaa diigu jira ganda keessaa maaliif inni waa sadi irratti xiyyeeffatee jira Oromoo dhabamsiisuu irratti qabeenya isii diiguu irratti gartee miti xiyyeeffatee jira waan kana irratti garuu qabeenya amma diigu kun warroota biyya arabaa keessa jiru warra gartee miti akkaan bulaa warra deemee carraaqqatee ganda abbatirraa diigu jira guddaa kana boochisu jira namicha kun kanaafuu wanni ati dhaabsinu uummata Oromootirra dhaabsa godhuu qabdu maali yoo jette wanni irraa hawaasa keenya biyyaa mudachuu jiru warra biyya alaati warra biyya alaa jiruu fi warra gartee biyyoota arabaa kana keessa jiru isin mudataati waan kana bakka jirtanii namuutu waan kana jira hordofaa milishaa qofaa miti ajajni milishaa isa qofaa miti gubbarraa kan namee ta'a waan kana godhu jiran gubbarraa gartee maaliif dhugaadha akkaati baantu qopheessisaatis waa'uma dhugaati baatii lamaa sadiitiin qofa haala kanaan garuu inni eegaan hin bulchine eegaan nugusa san hin taane lubbuu namaatis galaafadheetiin balleessee badaa deema namicha kun kanaaf halliin
wanni jiru maali Oromoo irratti wal mari'achuu qaba. Gartee qabeenya uummataa kan namni itti dabte wanni kun waan liqii fi baankirraa liqeessee fi gad dhaabbataniif namoota daftee bakka sanarratti waa gad dhaabbatee jechuudha. Yoon itti bulchuu dadhabee balleesseetiin badaa yaada san qabaa yaada kanaan qabaa gamme waan kanarratti uummata keenya hedduu takka hubachiisuun dirqama. Uummanni keenya akka waan isan laallannetti biyyoota Arabaa kana keessaa biyyoota Khadija kana keessaa taa'eetuma sijala waa barreessuu imimmaan ashangullitti gadhiisuu wooma kana waan kanaa miti akka bakka jirrutti waan kana balaaleeffannu namuutu dhaamu osoo lubbuun jiranii osoo lubbuun jirru osoo dandeettii qabnu osoo qabeenya qabnu jechuudha. Namicha kana wanni Oromoodhaaf alaa qawwee takkitti yoo bituu dadhabdan hangi ati haafuuti namicha kanarratti akka wantoota sinjaa galatooma gammeen garmaan dubbachuu. Galatoomi. Ayol faadhu galatoomi. Kilaasii wayii takka gita dinagdeedhaa hawaasa irratti xiyyeeffatanii jira jechuudha. Mimi qabeenya hoyyoo bal'inaan qoranii ilaalle irra guddaan qabeenya waamata shanan jahan ati san wanti bal'oo jechuudha. Lola dinagdeedhaa gaggeeffamaa jira. Tabarnoota akka galma geessee amma amata sadaffaadhaaf deemnoo egaa yuunivarsiitii keessa barattoonni harka 197 egaa yaa'ee jechuudha. So educational dhawan Oromiyaa amma diinagdee dha'uu jiran diinagdee bira kutanii magaalummaa Oromoo magaalaa irraa fageessu sanii jiranii jechuudha. Diimee jajjabaa jira. Jara lafa bal'isaa laalaa jechuudha. Waggaa waa isanii ibsinu mootummaa jechuun beekadu Abiyyi Ahmed qofaa miti jechuudha. Abiyyi jira warra seera tumuu jira karaa hawwachiisuu jira ilaa gannatti. So tartiibaan bakka hundaa baatii itti ibsuu qabda. Caasaa tanaa beektee kaawwashan laab godhuu qabda jechuudha. Caasuma tanaa bakka garii beektee wali kaasuu qabdaadha. Malee Abiyyiin qulqulluu isaanii jechaa jiru inni mata waan milisharraa hanga ministeera dalagamtu itti gaafatamu. Heeraa fi seeraanis addunyaattis akhirattis itti gaafatamu. Namni tokko hoggaa mataa biyyaa jaan wanni biyya san keessa deemaa ajajuu baattu eega beektee tabaroota jalatti tun hundi dalagamti jalaan baatu. Saniif jechaa jiru. Nuti wanni jechaa jirru ammoo taba keessa deemaa jirtu agarsiisaa jira. To be honest waan loojikaa jira. Loojikni jiru maali? Waan isaas hin fayyadne ummataas miidhaa jiru yoo agarsiifte haameenyaan qabdu jechuudha. Because kaayyoon teenyamma qaalitti tun liqii mootummaa irra jira mana irra diigan Abiyyi Ahmed akkami fayyadamaadha amma pointiin jirtu. Amma isiin tun liqii mootummaati mana jaareefu mootummaa biraa ta'u dhuftee diidituun tamiidha. Deebishaa isaa kan nuu qaban jechuudha. Akkasiin fudhadha. Ammoo siyaasni hogguu beektee ta'ija guduunfataniitu nama tokkorra dhahaa darbasanii miti jechuudha. Bakka hundattuu ibsuu qabda. As keessa galchuu qabda. Kaabinee, kaadiree, waraana addaadhaa, warra Oromiyaadhaa. Maaliif gaabar wanni tun hundinuu akkasitti dalagamti. So baatee ibsuu qabda. Hoggaa milishaa jechuun kaabinee bira kaa'uu qabda. Kaadiree aanarraa dubbachuu qabda. Godinarraa dubbachuu qabda. Oromiyaatti galchuu qabda. Federaalatti fiduu qabda. Jara kana hunda yoo dhiiftee Abiyyi irraa haasofte jara kun hundi qulqulluu jechuudhaahidha. Rivarsiidhaaf galaaltus. So hajalaa laaluun inni qulqulluu jechuu miti. Garsiisu bakka rakkoo jirtu garsiisanii maal si fayyada gaafiif dandeesse. Umrii si dheeraa isaa hidha amma dullatti san irraa mana diiguun. Ummata taa'u juulaala amma ijoolleen tutteessee laaluu jirti. Akkanaa miti. Poolistichi ammoo achitti kun mucaa qabateeti doorsisee beetee luleeni beetee doorsisee qawwee dhaabbataa keessa dhawee deemaadha. Amma kuni seera eega jennamoo wobootti duuluu jira jennamoo wanni garii hiikkaan qabdu wanni yeroo ammaa tana keessa dalagamaa jira maraatuu deemaa jira.
ammoo haa uummata Oromoo irraa hin dhaabbanne jala bultii irraa isa jechaa jira bara. Beetee yaabiyootu waa zeemaa jirra amma. Amma hunalaa mana kanaa shakkii takka malee xiqqaaqirina anastanyaadhaan mootummaan jaarti. Kabiraa ammoo dhukootu diigi jaaranii haa kadhatanii amma akka dhageenyetti gubboo toora 50,000 mookkanaa kannanii fi haa mana kana hayyee baadhadhuutii darraa baqee baaqeetii barbadii mana kana jeeni ummata yaammatee akkasitti gaa eessa geessaa beeku malee fi'atee deemu jira jechuudha. Amma kanoo hiika siyaasaa akkam kannitaaf jechuudha. Bar mootummaan takka ummanni dalagachuun amma Ameerikaa fudhadhaa, Kaanadaa fudhadhaa, Austraaliyaa, Awurooppaa madaalli mootummaan takka beeytee itti deebitee filatamtu keessa namni lakkoofsi nama dalagaan qabnee xiqqaachuu. Namni dalagaa qabaachuutti mootummaan takka gaariif hamtuu isiirraa dubbattaa jechuudha. Mootummaa biizinasa diidu addunyaa kana gubbatti nagarra jechuudha biyya teenya malee. Mootummaa akkamitti naggadamoo jarana moo dukkaana moo haamatatti 50,000 60,000 if dandee maatii dandee gibira sii galchu. Kun if qawwee fidha'u malee wayitaati jechuudha. Hojiilee irra guddaa amma dalagamaa jirtu mootummaan fidha'u jirti. Garaagarummaa siyaasaa haa qabaannu lola konvenshinaalii haa qabaannu. Ammoo lola gowwaa akkanaa uummataa fi biyya diigaa honi haabeetee haa irraa akka dhaabbatan ifaatti ibsuu kaa jarana waa tun hammeenya qabdi jennee yaannu jechuudha. Hammeenya qabdi jennee yaannu wanni amma arkaa jiru kun hundinuu waan beetee ideoloojii siyaasaa imaamata siyaasaa waan beetee abaa'oo kaafaa'oo beetee piipii jennee rahaa sunu sanii miti jechuudha. Hiika siyaasaa tokkoon madaalli siyaasaa kamiinuu ummata keessee ijoollee akkasiis ilaalu jirtu. Ummata duratti beetee duubaa qawwee mataa keessa dha'uun sanii. I don't know. Akkasiin ummas namni qabu hin jiru jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiiftu keessa ajjeesee galaa barammaas. Tana gootee mootummaadha maqaa balleessitee mootummaa tana addunyaarra salphiftee namni jiru hin jiru jechuudha. Ajjeesee galaa namitti dubbatu hin jiru. I think hiika mootummaa jiru I don't know. Wanni beetee duraan Itoophiyaa jechuun sanirraa dhiifneeti Toobiyaa jechuun turre bokkam. Amma haa tun biyyatti jirre jechuudha. Tun biyya. Amma haa jaranaa wanni tun biyyaa keessa deemaa jira. Waan ajaa'ibaati umurumaan waa kannu beetee tun biyyaan baasa baafteedhaan gaa sagantaa keenya kattaa nuti dabarra. Wanni biraa ammaas haa oduun biyyarraa nu dhufaa jirtu keessa seera tumatanii jechuudha. Labsiin amma godhame keessa oomishni qamadiidhaa harka 170 mootummaan naatu bitataadha. Ebar halaal xaa'ootti qaaleessitee filatamaa shanyiitti qaaleessitee asii mana diigaa magaalaa keessa baadiyyaas ammaas oomisha oggaa harkaa saamte kaabinee fi kaadireen baranan baatu jennaan jechuudha. Akka wanni baanu sani eenyu jaamboo jooteedha. An sinna kakachiisaa jedhanii barbarana sinna kakachiisaa sani I don't know wallee jaamboo jootee sani shabboo yoo barbaadee irsanii kaa'ee bareedaadha. I think almost mallattoo mootummaan takka hufuudha harkaa jira jechuudha. Seedhablummaa beetee mootummaan ni qaanfatti bara. Mootummaa saaqattee qullaa deemu namni guumaraatee qullaa fiigaa jechuudha. Bara amma cubbuu qullaa deemtu harkaa jirra jechuudha. Ta'uyyaan dhaabaa duratti gaabii hunda uffatti bara hijaaba niqaaba qabdi jechuudha. Bara kaleessa raabaadorii gubbatti nama fiduu qabda. Bara nama beetee sirriitti xinxalee raasa'u goda hunda keessatti dho'isitee viidiyoo irraa martee iccitii irraa baaftee ummata akka galuu gootaa jechuudha. Bara amma yeroo ilaaluuf irraa dubbachuun qaanfanne jechuudha. Ilmaatu waan amma haasoo kana hundarra odooma isaan godhan jalqabarraa beeytee attamoltan ashamaa nagaa oltanii kun shabboo miidiyaati. Oduu isan dhageessifne haganuma jennee oduu usne jechuudha. Oduu usneetuma waan isaan dalagu jiran
magaalaa beete roobee keessa jaanitu odoo usanii waan roobee godhu jugarsiisanii magaalaa machaaraa keessa jetteetu odoo akkasumatti because jechoota waan isaan dalagaa jiranii ibsaniin beete rakkataa jirraadha. Ibsumaafuu rakkataa jira. Inumaatu yeroo irra gadii yeroo irra gadii dhiifama haasa'u irra wahuma dalagamaa jirtu tamaraatuudha tana garsiisaniituma beete garsiisumaatu irra gaarii na fakkaataa jechuudha. Ta oomishaatis amma lola biraa kaasdeemu jechuudha. Yoo magaalarraa magaalaa diidanii magaalarraa dukkaanan diidanii baadiyyaarraa oomisha saamtan jarana ka'uu malee falmachuu malee furmaanni biraa maaltu jira. Akkanni isaan baasaa'in ammoo gaafii teenya ati sagantaa teenya kaasumarra taatu turan ifa na fakkaatti. Geesha bo yaa ifa na fakkaatti jechuudha. Dala deema laala ammallee nu ergaa wanni nuti argaa jirru cubbuu wuccuuf irraa baaftee saaqattee qullaa guyyaa aaraa kana deemtu jechuudha. Khaliifin akka joornaalistiif akka miidiyaatu qaanfachaa kan laallaa jechuudha. Waan beetee yeroo ammaa tana keessa kaabineef kaadiree milishaan godhaa jirtu laalleetu garaagabaasu qaanfannee jechuudha. Haga keessaa dhidhiifnu takka jechuudha. Inumaan miidiyuma irrattuu dhiiroo feesbuukii nu harka cubsiisaa. Rakkoon fidannee gulaallee woo tanaa'uu zibillaa tana nutti hin fidin tana nu dhiisanii. Wooma amma harkitan tanaa'uu ta'e irra laaftuudhaati barbaadne keessaa innaa beetee cubbuun qullaa deemuusiidhaa. Alaamaa qiyyaamaati jechuudha. Nama ajjeesullee akka ammoo beetee nama yaamanii namatti afeeranii nama ajjeesan kun waan ajaa'ibaati jechuudha. Akka guyyaa cidhaa akka nama kubbaa taphatu ummata baasanii ummata dura nama ajjeesuun tunis baasuma haa jaran. Tun hundi haa jala bultii fincilaati mujanna akka shabboo biyyeetti. Haashtaag jala bultii fincilaa tun biyyaa xumurri siif fagoo miti jechuudha. Kana booda hitaruu walitti hin deebisu jechuudha. Warri ni suphina ijoollee abdii kutadha. Tan Shaarukaan hin booda tun biyyaan hin suphamtu jechuudha. Awgaaran ciidha. Wanni isii walitti deebisaa fi suphallee jiru asumatti irraa oola. Hedduu san jaalannaa hedduu san kabajnaa hanga qophii tana fakkaattu walitti dachaanutti bakka irratti itti buutaa bakka dogoggorinu sirreessaa hanga qophii tana fakkaattu walitti dachaanutti hedduu san jaalannaati nagaa waaqa keessatti tura. Thank you.